har'awaan dhufee fi iccitii abdiif jannaa akkana gad urgufuuf deemaa jechuudha. Akka dhuma sagantaa keenyatti yoo nu dhaggeeffattan yoo nu caqastan waan hin dhageenye waan hin argine arguuf deemtu jechuudha. Akka dhuma sagantaa kiyyaatti na ordofaan affeerraa kiyyaa. Assalaamu alaykum akkam jirtu nagaa keessanii ijoollee Oromoo qaqqaalii bakka jirtanitti nagaan Rabbii isiniif haa baay'atu. Namni abdii fi jannaa jidduullee jiraatu malaa jechuudha. Maaliif jette yoo naan jettanillee ani waan ijaan arge yookiin waan dhagee oduudhaan waan akkasiin odoon taane akkasuma laalee jechuudha. Abdiidhuma kana laaleeyyuu waan shakkii guddaatu isarraa mul'ata jechuudha. Abdiin kun immoo dhugaa isinitti himaa waan tokko waan qabatamaa yookiin immoo waan dhugaan dhibbaan dhibba itti amane malee bahee akkas sooshaal miidiyaa irratti illee iyya jedhee hin fudhadhu jechuudha. Dhibbaan dhibbatti jechuudha. Abdii amala isaaniin beeka ijoolleen itti dhiyaatan illee ni beeku jechuudha. Namni jidduu jirtan ni jirtu. Jidduu isaaniitii baha. Maaliif isiniin jedhe obboleeyyan kiyya ijoolleen keenya jechuudha. Anallee dabalatee namni keenya kamuu jechuudha. Namnumti keenya namoonni kun wal jaalatanii wal kabajanii waliin turuu isaaniitiifuu nama hedduutu aaree jira. Keessatti iyyuu shamarran hedduun abdii waan feetuufu waliin jiraatu isaanii kanallee namni hedduun dhukkubsataa kan jiru jira jechuudha. Asirratti illee waan isin ibsuu barbaadu. Garuu immoo namoonni nama jidduu deemtanii maallaqaanuu hagatti bituutti namni keenya biraan hafu jechuudha. Maaliifuu abdiin immoo waan morkataa jiru wayiitu jira natti fakkaatan shakkii kiyya irratti. Kuni yaada mataa kiyya yaada waan kooti jechuudha. Ani yaada namaatu qaaqan jiru yaada kiyya waan natti dhagaame waan natti fakkaate waan argaa jirullee jechuudha. Mucaan kun as baasee illee nutti dubbatu baatu waan nama tokko laaltanii fuula isaarraallee waan beektantu jira. Yaada isaallee waan irraa beektantu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu namni jannaa fi abdii jidduu jirtanillee keessaa osoo baatanii natti tola jechuudha. Abdiif jannaan illee namoota kana akka isaan lafatti hafaniyyuu isin wal jaalattanii odoo wal taatanii baay'ee namatti tola jechuudha. Garuu akkuma beekamu ka jannaan of qaalessaa jirti yeroo baay'ee jechuudha. An dhufuun danda'u an akkasidha an asiin bahe asiin galee jechaa jirti beektanii. Kanaafiyyuu ijoollee kana lamaan jidduu warri jirtan isinuu of beektu adaraa keessan jidduu isaaniiti osoo baatanii baay'ee natti tolanii jechuudha. Namni yoo wal jaalate gammaduu qabdu malee inaaftanii inaafan ijoollee kana walitti oofuu hin qabdanii itti aansee immoo jannaaf abdii isinillee sabriidhaan akkuma dura jaalala keessan waa hedduu of jidduu baaftanii wal jaalattanii waliin turtanii kabajaadhaan ishiillee warra ishii ergite akka ishiin sitti deebitu ammallee immoo waan si dhibdus waan si aarsitus waan morkachaanii jirtullee ni beekta abdii atas baatee dubbatullee hin barbaaddu. Garuu dhugaan hin qal'atti malee hin cittu. Gaafa tokkommoo dhugaan kunillee ni baati ta'a. Agasiif garuu odoo isin lamaan sabriidhaan waliin dubbattanii waliin fixattanii natti tolaan akka kiyya akka yaada mataa kiyyaatti. Ani akkanatti fakkaatutti jechuudha. Obboleessa kiyya abdiillee jannaallee yoo viidiyoo kana maa waraabdeettaniillee natti aaruu dandeessu. Garuu ani waan sin jaalladhuuf waan sin kabajuufi naan immoo sitti dhufeellee si gaafadhe waan na diddeef sooshaal miidiyaa irratti bahee jechuudha. Abdiin natti mofachuullee dandeessa obboleessa kiyya. Asuma irratti dhiifama doonaaf gootes natti tolaas jedha. Furmaata hin qabu jechuudha. Naaf deebisuullee hin dandeenye. Akkuma isaan dalagaa jiran. Na hordoftoota kiyya abdiin illee sitti dhihoo jira maaf hin gaafanne maafiyyuu sooshaal miidiyaa irratti as baafte jetteellee na gaafachuu dandeessu jechaadha. Isinumtuun kunuu deebitanii anayyuu gaaffii na gaafatu ta'a. Akkuma beekamu abdiin iddoon ani jiraadhuuf inni jiraatu bakka walirraa fagoodha jechuudha. Dhugaa dubbatuudhaa fi ijoolleen nu beekan hin beeku. Garuu ani fageenyi kunillee nan daangeessine maaliif yoo jettan abdiin akka obboleessa kiyyaatillee nama na gargaaru nama naaf dhaabbatu nama akka YouTube kana dalagullee na godhetu isaa jechuudha. Angammaatu kan dalagaa jirullee sababbii abdiiti. Kanaaf iyyuu ani immoo mucaan kun yoo miidhamu yookiin yoo inni badaa dalagu maaf hin gaafanne jedhee asii gara mana isaallee deemee ture jechuudha. Abdiin akkanaan jedhetti ani sooshaal miidiyaa irra baasuu hin feene jechuudha. Abdiin garuu waa'uma jannaatu natti hin kaasiinii jedhee akka nama tuffii tokkollee na dhiitee bahee jechuudha. Waa'uma jannaayyuu natti hin kaasiinii jedha. Abdiin kun anumaan jedhamu hiriyoottan isaa kaaniin illee akkas jedha kan gaaffii natti ta'e jechuudha. Asuma deebi'ee immoo yoo nu asii isiniif hin nutti mijennuun akkas jedha.
social media irra bahee maal jedha anaaf jannaa jidduu namatu jira gaaffii guddaanatti ta'e kana jechuudha hordoftoota waan koo jechuun isinoo gaaffii isinitti hin taane isiniin jechuu barbaada maal kudhan bahee jannaa jedhani jannaa jedhaa ooluun kun homaan ittiin tolle jechuudha maaliif yoo jettan bakka mucayyoon deemte maal godha kalaas deemte miti ishiin irraa yoo dhiisee waan akka kiyyaa yoo dhiisee yoo natti tola jechuudha akka jannaan kun waayyuutti goote tokko mucaan akkuma hoolaaf re'ee asumaaf achi guluuf akka fardaa jedhamu yoo fedhennoo ofii isaatii asuma deebi'ee jechuudha viidiyoo abdii keessatti kan taajjabe immoo akka fardaa asiif achi godhatteedha nama akka fardaa asiif achi godhatu immoo maaliif soqxaree abdii atillee jechuudha asirratti viidiyoo kiyya adaraa kee dhaggeeffattee akka naa deebistuyyuu hin fedha jechuudha abdii ulfinaan si gaafadhee na dhagahuu diddeetta jechuudha innaa mucattiin kun akka waan daangeesse tokko jiruutti haasofti garuu ishiis taate jechuudha yoo dhugaan isa jaallatti ta'e wanti ishii daangessu hin jiru jechuudha nama tokko yoo jaalladhe rabbii wajjin jechuudha warra kiyya kabaja warra kiyya immoo kabajee itti himee yennaan warri kiyya yoo naa eeyyamanis naa eeyyamuu baatanis an karaa qajeelaatiin jechuudha karaa qajeelaatiin karaa badaanis haa ta'u kirriirrallee deemee dhufuu danda'a jechuudha karaan itti dhufuu hin qabu yeman kun badaadha daandiin yeman badaadha jettanii warri jala deemtanii iyyuu kijiba ooftanii jirtu jechaadha asumallee deebistanii abdiifillee yaaduu qabdu yaani akka nama tokkotti jechuudha abdiin dubartiillee dhabee miti dubartoonni hedduu jira dubartii hedduu bilbilaaf garuu namni tokko lapheensaa tokko malee kudhanii miti jannaa kana jaallatee jira kanaafillee jala deemuu danda'a jechuudha asuma irratti jaalala jechuudha garuu aga abdiin ishii jaalatu mucayyoo waan jaallattu natti hin fakkaatu maaliif yoo jettan karaa qajeelaan yoo dhabde ani nama jaalladhu tokkoof aarsaa yoo ta'e homaa jechuu miti akkamitti yoo jettan bishaan irrallee ta'u dhufee nama jaalladhu sana argachuu fedha jechuudhaan akka kiyyaatti jechuudha innaa asitti maal jechuu barbaade jannaan jaalala abdii hin qabdu jechuudha ani immoo kan na aarsu abdiidha asirratti jannaa afaanuma isaatiiyyuu jannaan hin buutu galgalli jannaa ganamni jannaa nu hunda'u nu jibbisiiseyyuu dhugaa isinitti yaani namni tokko dubartii jedhee akkas ta'uun maalidha jedheen illee nama qeeqaa ture yoo yaadattanii abdiin garuu dubartii jedhee akkas ta'uun isaallee obboleessa kiyyaaf baay'ee gadda akka korbeessa re'ee magaalaa keessa utaalaa oola mucaan dhugaa isinitti himaa akkuma viidiyoo irratti agartanii jechuudha hankanatti fakkaatu mucayyoon jaalala keeyyuu hin qabdu yaa obboleessa kiyya adabadhuuti taa'ii kan rabbiin sii kenne du'aa'ii godhadhu siin jedha yoo waasitti godhattee jiraatte immoo mucayyoon kun sirraa akka kaaftullee ani ishiillee hin gaafadha ani immoo jannaallee baay'ee jaalladha baay'ee kabaja akka obboleettii kiyya tokkotti abdiillee baay'ee jaalladha baay'ee kabaja garuu yoo waliin hin ta'in ebeluun nu jidduu galee ebeluun nu jidduu seenee ebeluun nu jidduu bahe jettanii qaaqaan ooliinaa namni isin jidduu jiraatu danda'a sin akka gaafa dura wal jaalattanii dhuftan sanaatti ammallee jaalala keessan waliin fixadha jedhee ergaa isiniif qaba obboleeyyan kiyya yoon balleesse immoo hordoftoonni kiyyallee badiin kee kana jedha koomantii jalatti naa barreessaa isinillee yaada qabdan koomantii jalatti nuu barreessaa jaalattan yoo dandeessan social media irratti waliin baasina hiriyoottan keessaniin waliin taa'ati fixachuu yaala isiniin jedha guddaa galatoomaa bakka jirtanitti nagaan kiyya isin haa qaqqabu isiniin jedha